دو شانتا فاتني كرا فول بيا ديما شانتا إيشي نسي كتو توغا مغورتة لتة ماتير كتو جلافو لتة باجا جرا چوبوته متى قربانا دا exactly نقول psychologically economically دبي أشي يوتو survive تاو دبي كربي يوتو كار دلقيت دي بولة نجرا ركون نجرا ركون كاسي باني دبچو نم نقول رابرة توان غارم appreciate نما ججبي فمو كم وانا كنات نمودة كيستي اللي أما يروم ما كنا وان نمني جد سماري تيجي لكن يقولان وان تقبل وان نمني جد كرسي كيسن كنينا نمسن قرط أو يعني إن أجهن سماري تيجي أنا والله سامي كان سرتنا كيف كرسي كيسن كنا وننجل بقى ليه كرسي كلك كنا دي سياسة لك وانا وانا ما نماله جال لورين بتتا درمايو أريد أن بتتا وانا جرو جتون كبك قرصنا ما فك أشوله لقاو يودو بنيتشلو والله درا دوغون قرتي بوده مو دوغون قرتي يرمو درا دوغون قرود أبودا ما بتي نمني كنا جارتا هو سجارة نمني أقار سجارتي رغم بلتي سوجنا جارتو بربادي ورا سباسيسا ورتي إرجتي نكاس إلى تبقى سنين بوري يرو سنتيجو يرمو بلتي كسندجو وانا ساتي سونا ما قبل ما دبي تيتي ما دبي في تدان لشارجنا شفار الرابوا إلا وانا تقول جرا ما لن يترجعني في لنا أول برد شايبون نادا هون نما يرجع وين جرا بنا وانا جرا بشايبون نادا في just friendly يوكا ونرته نما سو أنكابا نورجيته فما positive فما ركون كاب نما أنكاب نتوكو إغاريرو هاسا ولين كابا تيو ورجيته فما ركون كاب deeply guddona mo malak ama mana biti lafa biti wana gana resource kana wali godan naka jedhu sun detaili gafa ne resource isa datte iqama argite wali batte wali hasofte ergasi wan sadira amanta ga qabate wan to design gota murti kenita erro guddona mo mal tujira namne ammo ol ma fakat nama gudda wali nolte nama gudda tata yo bakka wonna olte no da ami jatte matana rahamatana ra wan guddo wonni baratan jirta jolle am jiran kessa akata nasiin ijoollee miidiyama kana irratti itti barsiiftu hubannoo nasiin kennitu baay'ee gaarii. Amma nuuf biyya guddaan ni jira. Wanni baay'een isii miidiyaa jala seennee wanna asii ilaallu hedduu jira. Maal jennaan namni muuxannoo jireenya keessatti muuxannoo adda addaa qaba. Kaapaasitii adda addaa qaba. Wal tuffachuu irra walirraa waa barachuu. Miiseejii kana maal dabarsiti jettiin kun jedhu yeroo baay'ee namni kennu waa wayii miiseejii namni dabarsu utuu dhageeffatiin dura yookiin mormuu yookiin nama arrabsuu deemu. Micattiin maantu miiseejiin isiin dabarsitu namni gosa sadii jira. dandeetii talalle karaa sadii waa argatan tokko baratanii lama dubbisanii sadi ammoo muuxannoodhaan waa baay'ee jireenyaa keessa dabrate lama ammoo maal dhoorre barate kun psychology ati qiree irraa dhalatte yookiin rakkataa yoo taate hiyyeessa yoo taate maatii rakkataa irraa dhuftee yookiin bakka ba'onnaa irraa dhufteef waan keessa dabrite san yoo dhuftee nama sanii sheer goote yoo qoodde salphinnaa mitiidhaan warra adii kunis noo sheemedhaan salphinnaa miti maalinnaan namni wanni sun siirra dabrina wayillee barsiisuu danda'a waan jedhanii amananii jechaadha. Nama waa beekurraa waa barattan muuxannoo rakkoo isin mudate sanillee akka barnootaati yoo kennitanii irraa waa barataa deemtan. So maal jechuu barbaadeeti waan kana irratti amma fakkeenya ijoolleen biyyaa boodallee dhuftan fakkeenya biyya Arabaa irraa Itoophiyaa irraa gara biyya Arabaa dhuftan hedduun isaanii biyya yeroo dhuftanii akkaawuntii keessan maqaa baankiilee Oromiyaa jiru akkaawuntii keessan banadhaa. Akkaawuntii keessan san banadhaati buukii qabadhaa biyyadhatta san deema. Maallaqa keessatti nama amantan tokkocha ergaati maallaqa keessan akkaawuntii san irra nam deposit isinii godhee riisiitii keessan attachmentii irratti feesbuukiin ta'ee meseenjaraan ta'ee waasaappiin ta'ee attach isinii godhuu danda'a. Gaafa dhaxxaniitiin jettan maanillee walitti hin buutan haadhaaf abbaallee walitti hin buutan warraa waan erguu qabdan wanta jettan maallaqa keessan kaseef ta'e kawaa ittiin buune ka shakkiin takka hin qabne. Biyyallee teetteetiin achillee teettee wanna laaluu dandeetta onlaayinii nama ijoollee baankii itti wal qunnamtanii waan akkasii irratti invest godhaa. Maallaqa keessa fuutanii ijoolleen biyya jirtu smart amma jirtu bilbila iPhone babbareedaa harkaa qabanii waan asii biyya onnaa ta'etti bilbila onnaa jala ta'anii bakka wannaan jiru ta'anii nama jana jenuu gara laaffifachuun hin jira sun waan shaayii argitaniif isa okkee rakkoon qabu. Ditteelli maallaqa gas gurguddaa yookiin lafa binaa bitii kana naa godhi. Maatiin amanii miti maatii keessa namni tokko amantan tokko jiraachuu qaba. Waan akkasii irratti invest gootan laayifii keessan jijjiiruu dandeettanii. Irra guddoo maallaqa mallee yeroo guurtanam maallaqa deeggarsaa maaroo jedhanii ijoolleen biyya Arabaa jirtan tun garaa laaftan akka gaarii hima kennitan. Maallaqa kana eenyu walitti qabaa jira. Namni maallaqa kana walitti qabaa wayil eenyu kennaa jira. Maallaqni kunoo maaliif deema? Eessa dhaqa riisoorsiin isaa? Sammuu tana bal'isaa yaada. Maallaqni guuramu kun eenyuuf erga eenyuun bira gaa rakkataa jettee san biraayyuu gaa dhaqaama.
nama kam Ahmad Bosona Baalee biyya Arabaa kanaa galee akkasitti qabatamaan dhaqee viidiyoo waraabee isin ergee amantamaa qabu kan nama kanaa qarqaartanii tan isokee namni hedduun isin gowwoomsee maallaqa maraa miti hedduun isaanii gara laafummaa illee ni jira dubartii. Irra caalaa dubartii gara laafu biyya Arabaa kana baay'inaan wal Aman warra Awurooppaa Ameerikaa jiru beesee takkittiin kennu namni baay'ee yoo mooru onnumaa ol ta'e waan akka qarqaarsaa warra dhageetti qabu kanarratti ta'e malee nama geebii taphatuuf ama leencafa bittanii kennitanii haadha ta'eeti dubunaa wayii soqidde bitteetti ila warra kennu siifii miti jeneraalii waliif jedhaa turre nama qarqaaruun is okay ilmoon buluun baadiyyaarraa dhufne ollaa kenna namni rakkataan jira namni miskiin amantaa kenna keessa jiru nama hedduu rakkataa jira waan akkasiirra invest godha naa biyya wannaa taa'ee geemii taphatee wannu godhuu miti inaaffaa miti wanna akkanaa irru guddoo ammoo waa dubbisaa yuutuubii kana seenaati waa hedduu wanni barattanuu hedduu jira afaan oromootii illee afaan kamiin illee ta'e waan naa loojii dandeettii keessan kana gabbifataa deemtanii fi nama akkas humna qabu jala seenaati waa barataa deema. Kanaafuu yeroo mara boo'ichuma uummatti qoosiin muude waan dabre already dabre garuu waan dabre irraa baradhaa. Tokkorra yoo mudannoo mudate anallee bor mudatuu dandalee irraa of eeggannoo godhuu irraa barachuu. Kanaafuu kallattii sanii wal guddisaa wal jabeessaa hamilee walitti kenna ammoo yeroo guddoon wanni xiqqoo yoo isin mudate hamilee of cabsuu gadi buusuu booyuu dafanii rakkoo biraa keessa of seensuu miti. Hin deebite of ijaaruu dandeetti guddoon ofirratti invest godhu yoo ati hamilee ofii kennite bakka kamuu ga'uu dandeetti yoo ati hamilee of cabsite bakka tokkoo ga'uu dandeetti. Hamilee ammoo kan namni alaasii kenne ati jabduutu akkas gadhee miti hamileen kaatu ofii kennite mataa keetii kan akkana jabaadhee hojjedhe bakka hojii jijjiiruu danda'a jireenya kee jijjiiruu danda'a akka jedhu waa sadii beekuu qabda gaafa biyyaa baate. Eessaa kaata eessa deemta maaliif deema ka jedhu gaafa waan sadiin tana beektu homayyuu wanni isaa hoo dhaabatu yoo hin jiru. Kanaafuu rakkoolee akkasii isin mudatu waan xixiqqoo jireenya keessatti komplikeeti. Jireenya keessatti hima eenyullee qormaata akkasii keessa madabra. Sibichaa miti eenyu anabichaame sibichaa nama raayyuu mudata. Kun ammoo bu'aa bahii akkasii keessa waan dabrineyyuu namni nu naman ta'u. Ka mudatellee rakkoon akkasii mudatellee isokee eenyu numa mudata. Salphisanii ilaalu. Waan dabre irraa baratanii immoo fuulduratti maal hojjedhaa akka jiru adda baafatanii irratti imala gadi cachanii hojjechuudha. Kaayoo qabaachuudha waan ba'anii beekuudha. Oolmaallee beekuudha. Atama miidiyaa mama tokko kana amma nama bira seennu qabna amma nama bira filanneetiin. Filis nama irraa waa barattu bira seennu. Nama sii gadi irraa homaayyuu hin barattu. Nama sii olii nama waa irraa adiyaa illee sheer irraa gootu. Yoo faniif illee taate fanii bira godhachuu dandeetti. Yoo beekumsa illee irraa qoodamtu irraa qoodamuu dandeettu yoo dabalamte waa irraa qoodamtee baata jechaadha. Akkasii yoo waa filataa deemte just dandeettiin keellee dabalaa deemaa. Waa hedduu as keessatti illee develop godhataa guddifataa deemta. Miidiyaan kun miidiyaa gaarii asumarra bilbila smaartii harkaa qabnurraa waa hedduu barachuu dandeenya. Kanaafuu yoo guddoo nama ka dabre faarsuu rakkama jiru irratti hojjenne waa jijjiiruu dandeenya. Nama dhibbaa wayitu nu ilaalaa jira. Irra guddoon ijoolleen biyya Arabaa jirtan. Yaa'ii amma isinitti waa namni akkanaa wakabaa adda addaatiin isin gowwoomsuu si onnaa godhuu irratti of eeggannoodha waan tokko. Waa takka sadii ilaalaa taate. Namni kun karamiif dhufe nama akkamiiti maaliif na dhufe ilaalchuma irratti illee nama adda baafachuu dandeetta yeroo baay'ee. Haasawuma nama kanaa irra namni kun nama akkamiiti nama faayidaa immoo nama jireenyaaf ta'u immoo nama akkamiiti kan jedhu illee adda baafachuu dandeetta. Lamu immoo watara teettee kompileen gootee fi itti dhiyaattee dubbiftee waliin haasoftee waan san adda baafachuu dandeetta irra baay'ee. Namni marti badaa miti namni marti illee gaarii miti hedduun isaa gaarii mallee. Tasallee walitti dabalamee bakka guddaallee waliin ga'u jira. Waan akkasii irratti invest goone irra hojjenne jijjiiramuu dandeenya ka jedhu isa jiraachuu barbaade. Horaa bulaa deemanaa waan dhageeffattaniif galatooma. Haati manaallee ulfaadhu. Galatoomamdi. Dubbadha namni yaada qabdan. Namni biraa dubbadhaatiin kana chaarjitu na baasaa jira chaarjii jedhuma. Okay. Yaada bareedaa dubbatti Amma warra dhageeffata warra irraa fayyadamu sinaa taasisu. ijoolleen gariin bayanii hin dubbatan malee jechuun rakkoon manuma hedduu ijoolleen hedduu bira jira. Nama mucattii goddanyaa xiyyaata akka beekaa beekte. Gizee hedduu raahatti himinaan jette iyyuu.